Paartiin Bulmaata Oromootaa sirna gadaa ilaalchisuudhaan dimokiraasummaa isaa fi wal fakkeenya bulchiinsa ammayyaa waliin qabu isiniif dhiyeessinee turre. Har'as waan dhaleeffannee isin biraan geennu qabnaa akkan hordoftan kabajaan isin affeerra. Dabarsitanii odaa godhaansaas nu heeyyamtanii har'a eebbaa fi okkoltii godhaansaa nuu kennaa nu bobbaasaa isin kadhaa dhufne. Sirna gadaa keessatti baallii yookaan aangoo karaa nagaatiif walii dabarsu. Caasaa kana keessatti warri baallii waliif dabarsan dursee beekama. Baallis nagaan waliif dabarsu sirna dimokiraasiitiin kan wal fakkeessu keessaa baallii nagaan waliif dabarsuun isa tokko. Caffee jechaan iddoo yaa'iin uummanni keenya kaleessa sirna Itoophiyaan hin ammayyoomne keessatti illee uummanni keenya iddoo itti yaa'ii isaa gaggeeffatuu fi marii gaggeeffatu aangoo walitti kennu sirna bulchiisaa iddoo itti raawwachaa turee fi caffeen kan jedhamu walumaa galaatti akka haala ammaan hin ilaallu iddoo itti uummanni kun wal ga'uu fi galma jechaadha. Akka galmaatti fudhachuu hin dandeenya. Iddoo sanatti egaa maaltu raawwatamaa seeronni hin tumamu. Seera tumamu keessatti waggaatti akka sirna gadaatti waggaa 8 waraana tokko malee sirna filaameedhaan haala dimokiraataa ta'een iddoo duudhaan aangoon mufii tokkoo fi yookiin immoo waraana tokko malee otoo wanti tokkichi nagaadha. Iddoo ulee walirraa fuudhamuu fi sirni bulchiisaa iddootti gaggeeffamu waan ta'eef akka aadaanis yommuu ilaallu uummanni keenya jaarraa hin qaroomne keessattis sirna kanaan barreeffama illee qabaachuu baate innaa sana qaroominni soo jiraachuu baate sirna kana bara baranaa kan ittiin bulu sirni bulmaata keenyaa kana ta'a, diinagdee irratti kana ta'a, hawaasummaa irratti kana ta'a. Akkasumas immoo waraana nutti dhufeellee akkaataa kanaan ofirraa ittisuu dandeenya kan jedhuu fi qananiiwwan saawwanii dhala namaaf illee margaaf illee bosonaaf illee tumamuu qabu. Uummanni maal gochuu akka qabu kallattii kan itti kennanidha. Gadaa keessatti nagaa kan jedhee dura mirkaneesse achi keessatti uummata Oromooti. Nageenyaan gadaan nagaa walirraa harkaa fuudhu uummanni Oromoo. Taayitaa nagaa walitti dabarsa uummanni Oromoo. Yeroo marraa tokko gareen tokko gaggeessa gareen immoo inni gadaan isaa irraa dhume suni gadhiisetti gaafa gadaa lammaffaa immoo kabiraa filata inni immoo ammas bar nageenya fi annoo qabnaami nageenya kan eeguu qabna poolisii qabna daanyan jira daanyotiin adda adda abbaan alangaa jira abbaan bokkuu jira waan akkasii kana bar caffee san jala taa'ee caffee san achitti tumatee achitti muudee ummata kana muudaa kan jedhu barra achirraa dhufee beeka. Muudaa jechuun uummanni Oromoo muuda hin muudama namni tokko jedhu uummanni caffee san jala taa'ee achitti muuda. Ati kana hojjedha hin muuda. Hojiif muudaa beeka. Kanaaf caffee kanaan maal wal fakkaata caffee ammaatiin yoo jenne uummanni Oromoo eega gadaan isaa cabee jedhee booda har'a caffee isaa kan uummanni qabsoo uummata Oromoo kanaan gaafa uummanni Oromoo deebi'ee gadaa isaatitti deebi'u uummanni Oromoo gaafa dhufee aadaa isaa kabachiisu bulchiisa isaa kabachiifate hamma har'a geenne kanatti amma yeroo hamma shanii kana amma shana jaraffaa filatame beeka amma wannoon amma mootummaan naannoo Oromiyaa amma gaggeessaa jiru kun pirezidaantiin duraan ture pirezidaantonni waggaa shanan kana keessa dhufan uummata Oromoo keessatti nagahaan taayitaa walii dabarsan. Kuni eessarraa dhufee jettan gadaarraa dhufe. Gaafa baallii waliif dabarsanis adeemsa mataa isaa qaba. Baalliin tan eenyuuti jedhaniitiin wal gaafatu. Qaamni aangoo kennu qaamni aangoo fudhatu lachuu sirbaa dhaqa. Sirbaa dhaqeet bakka bokkuu aangoo itti kennu sirna aangoo wal harkaa fuudhisaa kana gubbaarra
qaqqabaddoo gadaa sana inni kennu waggaa 8 inni fudhatus sirbaadha kan inni kennu sirbaadha. Maaliif Waaqayyo na jiraachisee biyya nagaa fi qe'ee nagaa na jiraachisee waraansa dubbii sababa jalaa na baasee sadarkaa aangoo galchuurra na qaqqabsiifte yaa Waaqa galata jedheet garee isaa fi namoota isaa fira isaa aantee isaa fi warra wajjiniin aangoo fudhatu sana qabateet gara bokkuu sana deeme. Gara bokkuu sana deemeet inni sunis hin dhiyaatu. Inni aangoo fudhatus inni aangoo galchus hidda dhiyaatee booda sirbaan dhufaniit abbaan gadaa yookaan bulchaan sun yookaan abbaan bokkuu sun wal waamaa jedha namoota lama jilbeeffachiiseet. Namoonni lamaan suni abbaa jilbaa jedhamu. Abbaa jilbaa jechuun hin jilbeeffatu. Jilbeeffataniit wal waamaa jedhaan tokko koottu jedha dhufee dubbadhuu jedhaan inni sun. Akkati dhufte nageenyaa dhufuu jedha bakkalchi milkii haa ta'u jedha bakkeen nagaa haa ta'u jedha kan adeeme haa galuu jedha kan maseene haa dhaluu jedha kormi cirrii haa ta'u jedha rimaan haphee haa ta'u jedha barbadaan sugaa haa ta'u jedha booruun gabbina haa ta'u jedha okolee naa marmaartu eessoo naa mandiitu waaqni tolee laftaa haa ta'u lallayyaan siree haa ta'u boolli dibdibbee haa ta'u jaarsi haa bulu dargaggeessaa sugaa'u bakkeen riqituu haa ta'u nabseen bultumaa haa ta'u qoonqoon quufaa haa ta'u wajjin oolcheenuu haa bulchu waaqni biyya keenya biyya wal jaalannee wajjin bullu haa ta'u jedha. Inni tokkos akkuma inni sun jedhe ittisuma inni kun jedhe deemseet biyyi nagaa ta'u biyyeen nagaa magarsu roobeen tortorsiin caamee goggogsiin wajjin oolcheenuu haa bulchu jedheet abbaa gadaa sanaan maal wal waamsiftanii jedhee gaafata abbaa bokkuu sana yookaan abbaa gadaa waan wal si waamsiseef gadaan roobalee waggaa 8 hojiirra ture aangoo galchuu waan qaqqabeef gadaanni birmajii kun immoo waan harkaa fudhatuuf kanaafuu inni kun aangoo galcheera inni kun aangoo fudhateera kanaafuu tumaati seera naa guutaa jedhee tan wal si waamsisee inni kun fudhachuun kun aangoo galchuun kun aangoo fudhachuu walitti sirna aangoo walitti kennu waan aangoo hirkaa fuudhanii inni kun waan galcheef kun waan kenneef tumaati seera guutaa jedhee wal si waamsiseera jedheera tumnee seera aangoo kana fudhateera biyya bulcha nagaa hojjata nageenya labsa tumnee seera hin jigu hin dhangara'u qaraa gadi jimpuu oli gongumni hin jigsu tolchin balleessu hanga waggaa 8 aangoo kanaan biyya miidhu aangoon qabate hin hojjata biyyaaf dadhaba biyya eega nagaa eega daangaa eegsa biyya kabachiisa kunoo tumnee seera hin jigu hin dhangala'u qaraa gadi jimpuu oli jedhee waraanni ciisu eeboo 5 ciisa eeboon 5 sun miseensota gadaan Oromoo tokko miseensa 5 qaba. Shanacha jedhu miseensa 5 qaba. Miseensa 5 bakka bu'eet eeboon sun waraanni sun ciisa. Waraanni inni tokko roobalee michillee horata duuloo birmajii jedhameet waamama maqaan gameessa gadaa sirna gadaa akkasitti sirna aangoo wararkaa fuudhisaa hojjeta. Waaqo kagali jedhi. Waaqo. Yaa. Baallitti yaboteeti. Baallitti gaarri fi. Caasaa sirna gadaa keessatti abbaan gadaa filatamu ga'umsa qabuun filatama. Nama guddina biyyaatiif margaaf maddaaf raammoo raaraattii kunuunsuuf ga'umsa qabutu filatama. Gaafa dabballee irraa eegalee dirqama itti kennamu nama ga'umsaan bahetu abbaa gadaa ta'ee baallii fudhata. Uummanni Oromoo ijoollee isaa guddisu seeraan guddisa. Gadaa keessatti seera qaba. Namni tokko yoo waggaa 8 ga'u horii tiksuu qaba. Achitti karaa sanitti horii tiksee annoo isaa bahuu qaba. Margitee dirqama isaa waan adda addaatiin akka inni bahuu danda'u godha uummanni Oromoo teesti godha. Hini yaalii akka inni yaalu godha. Achirraa ka'ee gara waggaa 16 ittoo inni dhufu immoo akka inni qonna danda'u qonnaa fi horii tiifachuu danda'u kan walitti qabee fagaatee deemee horii san bineensa irraa dhoggee dirqama san bahuu inni danda'u akkasitti ilaala uummanni Oromoo. Deemee gaafa inni waggaa 24 ga'u immoo amma sadarkaa san keessatti immoo hojiitti kennamu jira. Hojii waraanaa, hojii adda addaa akka inni shaakalu. Horii biyya san keessatti biyya ofii eeguu irratti akka inni san keessatti shaakalu isa godha. Gaafa 32 ga'u deebi'ee akka inni waraana gaggeessaa ta'u, gaggeessaa waraanaa ta'u, gaggeessaa waan adda addaa ta'u akka amma tarii akka kanatti jechuun nullee dhibu akka amma koree adda addaa namni akka gaggeessu gaggeessummaa isaa akka inni shaakalu
akkasitti san keessa dabarsu uummanni Oromoo. Deemee gaafa waggaa 40 ga'u hin dorgoma jechuudha. Hin dorgoma beektee akkasumaan wannoon ta'u nama yeroo san gadaan sun isaan ga'e keessa nama fooyyee qabu nama namni nu bulcha jedhee karaa hundaanuu itti amanu kaarizmaatik karaa ta'e beekumsa isaatiin ka fooyyee qabu kanarraa fudhatameet kuni nu bulchuu qaba jedhanii abbaa gadaa ta'a. Oromoon hangamuu ati beekaa taate hangamuu ati hayyuu yoo taate waggaa 40 gaditti aangoo siin kennu abbaa gadaan taatu. Kun maal inni fakkeenya Ameerikaa yoo fudhatte pirezidaantiin Ameerikaa tokko aangoo biyyattii fudhateetiin pirezidaantii ta'uuf waggaa 40 achi ol ta'uu qaba. Kun eessaa waraabame yoo jenne kun qorannoodhaan waan mirkanaa'uu qabu ta'us waan kennarraa waraabame fakkaata. Maaliif Ameerikaan dimokiraasii kan jalqabde naannoo jaarraa 16ffaa gara dhumaa gara jaarraa 17ffaa keessa. Oromoon immoo gadaan isaatu citee ka haaromse naannoo jaarraa 15ffaa keessa. Abbaan gadaa baallii erga fudhate booda akkuma caffee mootummaa naannoo Oromiyaatti kophaa hin hojjetu miseensota isaa waliin hojjeta aangoos waliif qoodu. Abbaan gadaa eega gadoomee abbaa gadaa sun fudhate booda immoo inni gaa achi keessa immoo warroota yoo san gadaa san keessa jiran keessa taayitaa adda addaa kuni gaggeessaa waraanaa ta'a. Kun immoo yoo abbaa alangee ta'a waan akkasii kana ta'a jechuudha argitee san keessatti hin shaakalsiisa akkasumaan ol ka'aniitii miti kan inni gaggeessu jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo kun seera qaba seera tumata. Seeronni kun immoo uummanni gadaa gaggeessu kun seera kanaan bulcha uummata kana akkasumaan miti lallaba qaba hin lallaba amma awajee nu kan seera san mirkaneeffate isaan bula. Caffee sirna gadaa fi caffee mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti bakka bu'oonni seerotaa fi heerota adda addaa yeroo fi fedhii hawaasaa waliin deemuu malan tumanii hawaasuma waliin hojiirra oolchu. Qaamolee sadan mootummaa jiran kan ittiin ilaalamuu fi kan ittiin madaalamaa deemamuu fi akkasumas komiiwwanii fi heeroo uummatarraa ka'u iddootti ilaalamuu fi iddootti komiin uummataa kunis immoo deebii gahaa itti argatu kan itti raawwatamudha jechuudha. Seeronnii fi heeronni ba'anis faayidaa hawaasaatiif oolu lubbu qabeeyyii hunda akka hin miidhamnetti qorataniitiin hojiirra oolchu barmaatilee miidhaa geessan hambisuufis ni hojjetama. Ujumaata isaa eegeeti harki isaa eegee deemamoo hin deemu. Kana kan laalu bulchiinsa gaarii dhimmichi qabu kan laalu caffee kana. Gumiin abbootii gadaa kan hojjete rakka qaama seeraatti kan hojjetan walitti fidanii kan akkamitti raawwate kan jedhu cuunfaansaa caffee keessatti ilaalama. Addacha caffee kana keessatti ilaalama. Isaan maal inni gara biraatiin heegduu gadaa keenya heegduu seera keenyaati jechaadha. Sirni gadaa akka namoonni tokko tokko jedhan seera qofaa miti instituutioniidha yookaan dhaabbata. Uummata sirna gadaa obbuu fudhatte sirna gadaa keessaa wanni ala ta'u hin jiru. Wanni ala ta'u hin jiru. Hundinuu eessa jira jechuudha? Sirna gadaa keessa jira jechuudha. Sirna gadaa sana keessatti wanni hundinuu seerri bahus fakkeenyaaf amma heerri jira, heerri mootummaa federaalaa jira, heerri mootummoota naannolee jiru, heerri mootummoolee naannolee kun eessarraa bahu jechuudha? Maazarloon yookaan immoo seerri haadhoon kan federaalaa sana jechuudha. Akkuma sana wantoonni sirna gadaa keessatti raawwataman hundinuu eessaa burqan jechuudha? Sirna gadaa sanarraa kan burqan. Sirna gadaa keessatti mirgi dubartootaa haalaan eegama. Dubartiin akka utubaa sirna gadaatti ilaallamti. Namni gadoomus nama bultii ijaarate yookaan warroome ta'uu qaba. Yoo bultii hin qabne akka nama ulaagaa gadoomaa hin guunnetti ilaallamee gadoomuu keessaa baha. Dubartoonni aangoo guddaa qabu. Aangoo guddaa qabu. Amma ani gaafana waggaa 5 kana yemmuu nani gadaa duuloo of kalu as magaala Ambootti innaan of kalu haati koos haadha manaan koos argamaniiru. Innaa argaman haati koo ilma isaanii waan ta'eef yennaan gadaa koo of kalu beere cifree jedhamu hin cirfatu mataa isaanii dubartiin kun addaan ban saaqteet sammuu isaanii dhadhaamuuddi sanaan booddee jaartiin kun saba Oromoo fi sirna araaraa keessatti sirna nama walii galchuu keessatti sirna hundumaa aangoodha qabu. Dubartiin kun immoo yemmuu ani gadaa of kalu
kalaalee jedhamti. Dubartiin nabbaa warraan ishee gadaa of galu kalaalee jedhamti. Kalaalee kan jedhamu hiddi wayii akkantiin wayii kan dheeraa wayii jira kalaalaa kana mataatti marti. Dubartiin kalaalaa martu kun beera kalaalee jedhamti. Beerri kalaalee kun ulfina qabdi, kabaja qabdi, bakka araaraatti waamamti, bakka ateeteetti waamamti, bakka namni walitti waamamti, bakka lachuu yookaan sirna irreechaa birraa gubbaa irratti isa kun markaa irratti irreeffatan irratti kabaja guddaa qabdi bakka sanatti sirna irreensaa arfaasaa rooba kadhaa gubbaa tulluu gubbaa irratti irreeffataniit bakka guddaa fuuldura dhaabbatteetti irreeffatteet afasaaqee isheetu iddoo sana dhufee irreeffata. Dubartoonni bakka guddaa qabu. Dubartiin sirna gadaa keessatti sirnaan ta'uu bakka dubartiin hin jirretti sirna si jedhamuu hin danda'u. Sirna sana koo gadaan oo gaggeessu walumaan gaggeessa. Yeroo baay'ee warri gadaa kun hin godaanaa yoo godaanan dhiira qofaatu godaanaa. Wanni dhiirri qofaa godaanuuf oduu qabeenya isiitti dhiifachuu baate innis godaanuu hin ta'u aadaa sunis aadaa hin taatu. Aadaa san dugda duuba kan jire utubaa ta'eef dubartiidha. Namti niitii hin qabne abbaa gadaatis hin ta'u niitii fuudhee maatii isaa nagaan bulche malee abbaa gadaas hin ta'u. Seera biratti immoo isaan mirga akkamii qaba yoo jedhanii Oromoo biratti seerri dubartii cimaadha. Dubartiin takka waan isiin miidhamtee manguddoo gaaddisa yookiin hora gaaddisa jirutti yoo dhiyaatteetti dhaqaa dubbii irraa fuudhaa dubartii jedhanii dubbii harkaa qabu lafa dhaabanii raawwatanii dubbii san irraa fuudhan. Bakka dubartiin immoo dubbii ishiin hiffalin homtuu falletu jira. Dubbii ishii faltu malee kan falan arganne ishiin hiiktu malee kan hin hiikkannetu jira. Fakkeenyaaf niitii deessee ciiftu yoo namni dhaane yoo dubartii waan sanitti hiriiran baatee sirna ateetee sirna gadaatiin kan walqixxeete sirna ateetee jira. Sirni ateetee wal dubartiin sirna ateetee sirni ateetee ilil jettee baatee wal yaamtee jennaan yoo dhiirri bahee dafee manguddoon itti yaanii araarfachuu baatan dubbiin isiin hiitee galtu yoomuyyuu hin falataniis keessaan ba'an nama miidha. Waan ta'eef Oromoon hin sodaatasii hin kabajasii waan isiin jettee adaba isiin murteessite dubbatanii fi murteessanii walii galanii isiin murtii isiitiin namallee adabdi. Caffeen sirna gadaa akka mana marii bakka bootaa yookaan paarlaamaatti qaama aangoo olaanaa qabu. Hojmaanni isaas dimokiraasummaa irraa jalqabee wal fakkaataa. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa caffee Oromiyaa kaleessa Oromoota biratti beekamtu san caffee mootummaa naannoo Oromiyaa jedheetiin moggaase. Ani caffeen tunis gaafa hundooftu gaafa duraa miseensa mana caffee sadiin ture eeguyyoonnis nama hundeesse keessaa nama tokko caffee mootummaa naannoo Oromiyaa. Gaafuma dura kaatus jaarsolee seenaa beekanii fi aga beeknus keessatti hirmaanneeti maqaan caffee jedhamu. Seera baasaa sirna gadaa keessatti qaamni kun warra seera baasu. Caffee jechuun afaan keenyaan lafa lalistuu magariistuu lafa afaan bishaanii jirtu lafa jaarsi keessan taa'ee seera irratti muru seera irratti baasu seera itti hiiku kan kaleessa lallabamte itti hiiku seerri aaraan kan bo'oo jiraatu bakkee itti baasu odaa jala taa'ee teessoo galma keessa teenyuun jabanaa kun yeroo jirre keessatti kan kaleessa irraa dhufte waan taateef maqaa sanii caffeen keenyas moggaafame yeroo sanitti. Caasaan sirna gadaa bulchiinsa ammayyaa waliin wanni walitti fiduu isaafuyyuu bu'uura kan ta'e gadaadha jedhee yaada. Sirnicha amma uumame kanaayyuu egaa gadaan har'aamoti kan uumame bara dheeraa lakkoofsisee jira. Sirni bulchiinsa ammayyaa oduun uumamin duraayyuu sirni gadaa akka sirna ammayyaatti kan of bulchaa ture waan ta'eef isumaafuyyuu bu'uura kan ta'e isa kana jedhee yaada. Maaliif walitti dhufeenyi isaa baay'ee adeemsi isaa baay'ee kan addaaf fagaatu oduun ta'in wal fakkaataa. Caffee san jechuun uummanni Oromoo
akka paarlaamatti walgeettii san argitee lafa sanarraa ka'ee caffee irra taa'a caffee sanarraa ka'eetiniin isa san caffee koo ummanni sun bakka inni ummati sun wal ga'utti wal gaa'ettii sun argitee waa inni intitiin achi jiru suni sanirraa ka'eetiniin kana moggaase. Jechi caffee jedhu kun yoo konteekstiin alatti baafnee laalle hiika adda addaa qabaachuu qaba. Konteekstii adda addaa keessatti hiika adda addaa qaba. Fakkeenyaaf caffee yoo jennu marga ta'uu danda'a. Marga akka coqorsaa, marga lalisaa ta'uu danda'a. Garuu gara sirna gadaatitti yoo dhufne caffee jechuun assembilii jechuudha. Yaa'ii jechuudha. Yaa'ii akka amma paarlaamantii jennu kana members of parliament akka jennu kana caffeen akkasii jechuudha. Yaa'ii sana jechuudha. Assembilii sana jechuudha. Kaawunsilii sana jechuudha. Caffee kan jennuun margaa miti as keessatti. Institutionii sana jechuudha.